dhaladhe dhiifama gaafachuu dhufe. Eenyutu dharaan maqaa kiyya xiqqeessee eenyutu mootuu dhugaa qaba kan jedhu viidiyoo isaa irraa ilaaltanii hubachuu dandeessanii. Yoo amma takka takkaan keessa deemee viidiyoodhaan ijoollee shamarran Arsii kallattiin jedhee arrabsisuun yoo jiraate anatu isiniif adabama jechuudha. Hundaafuyyuu dhugaa fi dhara viidiyoo san qabadhee waan amma yoo isinii dhiyeesse yeroo dheeraa fudhatu gaafata. Zirzirii keessa seenanii gamana gamas jedhanii xawalwaallachuu fakkaata yookaan warwaachuu fakkaata. Amma walumaa galatti ani kanin dubbachuu barbaadu warwaachuu yookaan immoo haqa kiyya naa kenna yookaan haqa keessan hoodha yookaan akkana ta'a akkas ta'a miti. Ani sababa bal'aa irraa dhaladhe dhiifama gaafachuu dhufe. Dhiifamni kiyya immoo akkamitti jechuu dandeessan namoonni gariin injifannee harka kennachiifna jechuu dandeessan akkasii miti. Wanti dhiifama gaafachuuf na kakaase guddaan ani Arsicha ilma Arsiiti. Arsii irraa dhaladhe maatii safuu fi duudhaa qabu irraa dhaladhe haasaan ani namoota na arrabsan irratti deebisee haasee sun Arsii madaaluu ilma Arsiitirraan eeggamu safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan koomentii bana haasaani. Safuu Arsii keessaa nama baasa jechuudhaan gorsaa fi anillee taa'ee gaafa of ilaalu dhugaadhaan miidhamee jira. Miidhama kiyya san garuu miidhama kiyya san keessa kiyyatti dhiisee haasaa safuun eegganne namoota badaan nama balleessa jedhan. Siigalee namoota badaatu namoota argitee guddinni isaanii gaarii hin taanetu gariin gareedhaan wal ijaaree waasaappiidhaan hin beekarra ga'ee jira. Uummata garee waasaappiitiin wal ijaaree miidiyaa irratti sa'a 24 viidiyoo kiyyaa fi suuraa kiyya fayyadamanii arrabsaa turan wajjin xiqqaadhee gadi bu'ee arraba safuu isaa hin eegganne. Kanani takkaa yeroo namni jedhuyyuu itti saalfatu ofii kiyyaafuu maali kun ilmoo safuu hin qabne namaan jechaa ture. Akka ani haasaa saniif kaka'u na taasisanii afaanii waan badaa na baasanii jechuudha. Wanti badaa afaanii na bahe akka uummanni jedhu san osoo hin taane ani namoota kallattiin na arrabsan san irratti xiyyeeffadhee afaan badaa dubbachaa ture. Walumaa galatti hawaasa koo bal'aan Arsii dabalatee Oromoon kutaa 11 afaan an haasa'e sun eenyumaayyuu akka hin madaalle ofii kiyyaa amanee waan jiruuf ani garuu kallattiidhaan nama tokko irratti yoo namoota dhuunfaa malee kutaa irratti xiyyeeffadhee waan hin jirreef namoonni isinitti fakkaati. Rakkoon qabu amma namoonni ani waan isin arrabsu yookaan kutaa Arsii saba bal'aa kana uummata warqii uummata addunyaa irratti warqii fiduu osoo hin taane akka warqiititti ilaalamu kanatti qeesse isinitti fakkaatee fi namoonni bakka ani ittiin na beektan san biraa na dhabdan akkasumas ammootu namoonni lakkireedii namoonni dhuunfaa kun si balleessuuf waan kana godhanii si balleessanii haasaa si madaalli keessaa fuudhanii hin balleessite naan jettan haasaa keessanii fi kabaja keessan hunda itti amanee sinigalee hawaasa bal'aa na jaallatu kanaaf jedhee kan na abaare kan nan abaarre akkasumas hawaasa bal'aa safuu duudhaa keessan balleesse an ilma Arsee ta'ee jechi sun na keessaa bahuu waan itti gaabbee jiruuf hawaasa bal'aa kana taa'ee osoo hin taane dhaabbadhee dhiifama gaafachuu barbaada. Ammootuu dhiifamni gootummaa fi hayyummaa ta'uu waan itti amaneef malee injifatamuu sodaachuu waan jedhu sun akka na keessa hin jirre amanuu danda'uu qabdanii. Hawaasa koo bal'aa ummata Sikkoo fi Mandoo keessattuu ummata Sikkoo fi Mandoo ummanni Arsiin ani akka Arsii tokkootti Arsii warqii ta'utti amana. Shamarri Arsiillee shamarran keessattuu kabajaan jaalala qabdan adaba qabdan adabni keessan sun akka jiru sirritti waan beekuuf duraanis waan beekuuf gaafa haasa'u sanillee haasaan sun isiniin ilaallatu garuu waan isinitti fakkaateef ani mootu dhugaa keessan isiniif galchee hawaasa koo bal'aa ummata Arsii shamara ta'ee dhiira ta'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama wanti caalee jiru dhiifamni gootummaa. Umannaa gaarri sitti jiguu wayyaa jedhan sinigalee kana gaafa jedhu maatii gaarii qaba. Amma akka dhuunfaa kiyyaatti maatii gaarii qaba. Haasaa fakkeenyaaf samoona fayyadame san
namoota dhuunfaa haa ilaallatu malee fakkeenyaaf shamarran na arrabsitu wasakoota akkana ajoota akkana kan jechaa ture suni hawaasa akkan ilaallanne irra deebi'ee isin beeksisa. Isumaayyuu afaan kiyya keessa jechi beesun anuu yeroo deebi'ee of dhageeffadhu na jibbisiisa dhugaa isinii mataana. Maaliif haadha urgooytu, obboleettii urgooftu, maatii urgooftu, gosa urgooftu, ganda urgaayaa fi Oromoo urgaa irraa dhaladhe. Wanti ilma namaa ta'e hin dogongora hin jiru baay'ee. Dogongora san immootu obsa yeroo dheeraa obsitee wanti tokko yoo as nama ga'e afaanii waa nama ba'a. Maaliif jennaan obsi daangaa qaba jira keenya. Namni amata tokko guutuu taa'ee gaafa si abaaru lakki har'a baratanii har'a ifatanii dhiisanii borii ifatanii dhiisanii jettee gaafa as si ga'e waan jettu wallaaltu. Nama ajjeesuun maal irraa dhufa jalqaba irratti? Nama ajjeesuun maal irraa dhufa jedhan? Nama tokko obsitee fi gaafa obsisuun daangaa sitti darbe shayxaanis si dogongorse nama sana ajjeefta. Achi booda erga ajjeefte booda yoo mana hidhaa seente yookaan immoo qabamte hin gaabbita deebitee maaliif ajjeeste tuffadhee dhiisuu qaba ka jedhu fa'a nama keessa dhufu. So anillee ilaalcha akkasitti waan laaleef ummata koosikoof mandoo ummata kabajamaa ummata warqii irra deebi'ee isin saba kabajamaa saba jaallatamaadha. Anduras saba kabajamaa jaallatamaa ta'uu keessan nan beeka isinitti isin buune waan isinitti fakkaateef ani yoomiyyuu sabaaf kabaja qaba miti sabaa miti an namni nama yoo ta'e namummaa namaatiif kabaja guddaa qaba respect ilmaan oromootiif ani akka argitan kanatti jiruu kiyya keessatti nama arrabsee hin beeku jiruu kiyya keessatti daangaa namaa darbee hin beeku jiruu kiyya keessatti taasaa safuun na keessaa hin bahu ani yoo xiqqaate yoo danda'e saba kanaa sagalee wayii ta'u yoo hin dandeenye immoo matama kiyya bakka buusee qoosa adda addaa fayyadamu ummata bashannansiisu kana ture hawaasni kiyya kanaan na beeku kaleessa gaafa arrabaan na arguu natti muufatte hawaasni baay'een yaa reedii simatu haasaa sanaa se'e ustaazonni baay'een simatu haasaa sanaa se'e gaafa naan jedhan hin qaanfadhe dhugaa rabbii maaliif jennaan naan hin madaaluun beekaani sirritti haasaa naan hin madaalle dubbadhe kanumaan isin jedha hawaasni kiyya kabajamaa fi jaallatamaan namoonni amma boodas na arrabsitan ani isinirra laalu barbaadan abaara barbaadan dhiisa ani saba kanaaf jedhee waan barbaade waan godhuuf sabni kun ani lafa ta'ee fi isaan nama ta'anii yoo narra deeman mirga guutuu qabanii jechuun wanti saba caaleen jiru wantummaan nuti jiraachaa jirruuf saba kanaaf jenneet dhugaa dubbanna taanaan so amma akkuma viidiyoo arrabaa mummuranii gamaaf ganamaan facaasaa turtan san dhiifama kiyya kana fuutanii namoota natti muufatan biraan akka naageessan kabajaan isin gaafadha jechuudha hundi keessaniyyuu namoonni yaada qabda yoo jiraattan daqiiqaa muraasaaf yaada gaggabaabaa isinirraa fudhaa galatoomaa ulfaadhaa na of kolchaa arrabbiif jecha isinii dhiise isinillee yoo dandeessan rabbii keessanii jecha naa dhiisa yoo mootu naa dhiisuu baattanillee ani ofii kiyya dhiisee jira ani isin naa taatan ani isinii ta'uu baadhullee yaada keessanii jedhe ustaazi keenya so galatooma ulfaadhaa kabajamaa I love you all nama hundaa isin jaalladha ani namummaa keessanitti amana malee maalummaa fi qabeenya fi maalin nama madaalu an namummaan nama madaala nama ta'eetiniin akka namaatti yaadda taanan ani namummaa kee qofaas si madaala ulfaadhaa kabajamaa gastii namoonni seenuu barbaadan daqiiqaa muraasaaf yaada keessan kennadha namoonni muufiin irraa qabaattanii keessa keessanitti wanti hafee jiraatellee yoo jiraate rakkoo miti yaada keessan bilisaan ibsattanii waliif qulqulloofna jechuudha inumaayyuu an akka shari'aa saniin godhe dhugaa rabbii maaliif shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatina jette shari'aan guyyaa sadii ol walitti muufatina jette baay'isawee maatiin kiyya maatii sheekatti ani Redwaan Adam Sheek Abdallah jedhama maatiin obboleessi kiyya ustaaza akaakayyuun kiyya ustaaza waan akkasitti amananatu xiqqoo ustaaza miti malee jechuudha guyyaa sadii sadiin ga'een alhamdulillahi rabbil alamin sila rabbiin adhiisu garuu amma rabbiin adhiisa jedheen abana gastiini maana dide dhiiro ayye kotta seena Toma warri kennan okan itan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redisha. Oh. Bannatin yani amma kono dhiyeenyu makana bare sport illee jalqabee beektaa hidhadhee dhufuu barbaada waan ta'eef baga baatee deebite. Wallahi thank you namni dhiifama gaafatu sodaa osoo hin ta'in namni beekumsarraa dhiifama nama gaafata kun hayyummaadha wanti ummanni kan keellee sirraa barbaade kanuma akka ati nama gaarii ta'e fi akka ati nama arrabsine miidiyaa irratti waan
si beekaniif uummanni kunis sitti mukate malee waa biraatii miti. Galatoomii ulfaadhu siin jedha akka hin bulaatti. Galatooma kabajama. Namoonni hundi keessa yaada kennataa dhiifama namoonni gariin gastii guutee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkanatti itti beeyna kun oreedisha. No kana sirraa barbaanne malee dhiifama gaafachuun sodaa miti wallaalummaa miti hayyummaadha. Namni ni dogongoraa namni yeroo miira keessa seene waan barbaade jechuu danda'a. Garuu dogongoree dhiira jechuun nama jechuun kadeebee dogongora ofii kaafatee kanumaa sirratti duulaa turre nuti. Dhiifama nullee haasaa tokko yoo sitti balleessine ta'e dhiifama nu godhiyatis ammaan booda akkuma gaafa sirra dubbannu sirraa hin dubbanna waan ta'eef galatoomii dhiifama gaafachuu keetiif kanuma sirraa barbaanne amma viidiyoo keellattafnee dubbataa turre ulfaadhu siin jedha. Ulfaadhaa sinillee kabajama. Ifuufaa tartee waangaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee kiyya dhaga'amaa reedi. Jira. Galatoomii Famachuun tokko fagoomaadha beekumsa uummata kabajamta sifana gadi magaan feetu ittillee balleessitu gaafan dhiifama gaafa waangaadha. Kanaafuu sumaan manni Oromoo guddalleen akka Oromoo kabajamaan guddalleen akka dhiifama gootaniif abdiisa. Kanaafuu nura waraana bifaara waan reeboo kanaafuu yoo jamtoonni atiluna baraa jirtan karaa illee kabar tadee neeyamee jira waan hin taraba ummanni jamaan Galatoomii dhugaa dubbachuu fi kan akka nama tokkootti sinqee siin faarsine siin arrabsinillee garuu guyyaa sana akka nama tokkootti baay'ee si taarellee sirri fadhellee maaliifuu bakka kanatti si argee siin beeku dhaga'ee siin beeku yoo saba keetii sagalee taatee fi yoo wanna jette malee bakka arrabaa bakka wanta garagaraatti si argeen beeku guyyaa haasofni akkasii wanti badaan sirraa ba'u haadha namaa haa ta'u wantuma fedhe isaanuma si arrabsan sanuu yoo maalii haadha keessanii yeroo jettuun sanii ana garuu baay'ee na dhagahame ka guyyaa akkasiin faarsine guyyaa akkasiin arrabsine guyyaa san biibi yoo sirra dalagellee dhiifamallee naaf godhi asillee galatoomii jechuun nama dogongora ofii san beeke dhiifama nama gaafate rabbiin ummata sit taap godhame qoyme politik yeroo tokko taap godhame mana kan dole jiru mo taap godhame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa kee namni dogongora ofirraa waa baratee dhiifama nama gaafate namni illee rabbillee ajjeesaa hin jedhu inni dogongora sadiif dhiifama hin gaafate isinis dhiifama godhaafi akkasuma kasi arrabsellee kasi faarsellee jireenya kan kee keessatti waan ati amantee daladde keessatti namni waa si godhu hin jiru dubbataa salphisuun jarrumaa cadhisu jedha waa hundaa qarallee obsitee waggaa guutuu san teette ammas obsuma irra tare isaan yoo dadhabanni dhiisanii jireenyuma kan kee waan na baasa jettee itti amantee daladde jireenya kan kee oofadhuu hin jedha obboleessa kiyyaan akka nama tokko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reedi dhugaa nama akka malee kabajaa irraa akka malee si kabajuu nama akka malee yeroo baay'ee waan haasa'uu fi waan godhullee laallatu turtee bakka kanaan sin eeyne maal jechuun waa balleessite odoon ta'in sirratti duulame yeroo dheeroodhaaf sirratti duulame hin arginaa. Waan gaarii dalaydee waan badaa dalaydee waan mataa keetitti waan ummataa hin balleessine yoo balleessites yoo tolchites wanni ati goote kun waan dhuunfaa keetitti akka ani ilaalutti soo dhimma dhuunfaa keessa seenee namni gadi laaqee ol laaqee olii gadi oofu nama wallaalaadha
nama waan beeyne ti gabbuutee ati isaa wajjin uf midaaltee namni bakka namni kaayee san uf gadi haga ta'e iskeelii gadi buusuu santu nu aarsee nama hedduu aaree nama si dinqisiifatu baay'eetu aaree maal irratti dhalaa shamarran Arsii warri jettee keessaa filattes kan mummurame arge hangama kiyyaan fakkeenyaaf dhalaan baalee kabajaa qabdii dhalaan maalii kabajaa qabdii dhalaan Arsii shaqaalayyaa maaliin jette keessatti warra sitti duuleen jette ati amma walitti inneera sinuuf dhiise malee viidiyoo walitti mummuramee yuutuub irratti gadhiisee jira namoonni akkana hubatanii achirraa ilaalanii yoo amma asirratti kaasne yeroo dheeraa nutti fudhata jedheeti malee viidiyoo ofii haasa'e bakka namni itti laxxafee itti dabaleetii fi bakka ofii kiyya orjinaala haasa'e wal bira gaa'ee jira isinii maxxansaanii yoo barbaachisan illee ta'e sanii fi wanni amma itti sitti rifanne tama walitti qabdee haadhota teenna haadhatee waliigalatti dhalaan ta'amma gadi baatee waan namaan jettu tuni warra miidiyaan asirra fidee warra kabajaa fi safuu fi waa'ee Arsiillee hin beekne walumaa galatti garuu Arsii jedhee walitti achi dheerate haadhatee haadhatiyya haadha kabajoota qabdu dubartii teenna ta'ul jettee nama laalle san include godha waan ta'eef rifanne ati immoo dhiifama gaafatuun beekumsa. Beekum namni argite dhiifama namni gariin dhiifama akka badii waa balleessee badii saniif dhiifama gaafatetti ilaala akkasii miti beekatu dhiifama gaafataa nama beekutu dhiifama gaafataa dhiifama siigoone galatoomii bakka kee immoo achirraa of gadi hin buusinii achuma taa'isiin jedha gama kiyyaan sittin dheeressu galatoom. Ayyee galatooma ulfaadhaa isinillee. Carraan kiyya fakkaate. Alex difama. Abdi ko hazi tajirani jirani. Rayyan me koy takka dubbe ba. Ready kiya namni waan sijala tuyo namni leew atiyu afaan kan ke keessa wata sayu dogogora dubbatti namni waan sijala tu sitti duula malee waan inni kan waan jibbatirra qabuuf miti. Nama jaalatanii lulatan malee nama jaalanne nama sirra iyyaatuma oolu nama deebisuuf argite ittiin dubbatan nama immoo bakka gaarii fi bakka isaan malu bakka kabajaatiin eegani namni itti duula ati ilma keenna ani biyaansi nama kan asirra jiran caala yookaan nama sitti dhiyaatee si beeku ati nama akkamii akka ati naman tuuyne si gahanii namni kenna beekta afaan ofiitiin si tuttuqanii waan hamaa si keessaa fuudhanii eegas immoo hamaa si godhuudhaaf si saaxiluudhaaf deeman jedhu ati immoo dogoggorri akkasiitu uumamee afaanuma isaaniitiin dubbii hamaa si baatanii ergas immoo si hamaa si godhuudhaaf sirra duula isaanii san akkana salphiftee gadi deebiftee uummata Oromoo dogoggora namni dogoggorsiisan isinii darbe dhiifama jechuun kan kee hayyummaa kan kee ibsa malee sodaa yookaan waan biraati miti ati durillee hayyuudha. Wallahi ayyuma marra si beega kan media kanarratti nama 50 ya nama 50 dhibban argaa jirra hundi isaatu waan jedherra dhaabbatu ati bakka san hin tossoone afaan uummata kanaati waggaa guutuu sirra duulan haga argutti garuu ati san bira dabartee har'as baatee dhiifamaa jechuun kan kee hayyummaa kan kee ibsa atis galatoomii dhaamsi takkattiin uummata Oromoo as jira jirtan kana isinii dhaabu. Obboleeyyan tiyya afaanuma kennan nama kennan miskiina nama nagayaan dubbanne nama biratti illee namni bar rabbi bira jaalatamuudhaaf nama bira jaalatamuu qaba. Nama akkasii kanniin ofii keessanii afaanuma keessaniin tuttuuqanii haa jecha hamaa afaan isaatti baaftanii uummata biratti illee jibbamaa godhuuf hin deeminaati. Ganda keessanillee nama biraa osoo hin taane ufumaa arrabsiisaa jirtanii. Gandallee maqaan balleessinaa walillee maqaan balleessinaa walillee tuusiisinaa isinin jedha kanumaa galatoo mireerii kiyya uummanni Galatoo Warri carraa odoo naa kennitanii ba'uuf dhiifama waliin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh Kamal waa takka dubbadhamoo si kennetiin illee haasofta odoo carraa naa kennite xiqqoo dirqames daqiiqaa lamaraan dubbadha. Silaa wanni jedhe daqiiqaa lamaraan dubbadhu bismillahir rahmanir rahim.
obboleeyyan keenya warri gasti keessa jirtanis warri jala jirtanis assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagaa fi rahmanni rabbiin waliin haa ta'u jedha. Ani taatee walitti bu'iinsa hedduurraa qoodan fudhadhu. Bakka gariitu nama dirqamsiisa. Awwala odoo reediin kaafne guyyaa mana wayiititti nama guddaa wal arginee firoo tokko biratti sherrii haadhiin fa'aa waliin taanee odoo reediilleen argin gurbaan kun nu dhagayaa waan nu an jedhe hin didu anis itti dubbadhaa dogongora bahee fi taameef gabbayee akka inni dhiifama gaafatu abdii qabaa jedhanii anillee abdiin kiyya kanuma jennee sherrii haadhiin fa'aa waliin dubbanne akkanumatti nu dhagayeetu odoo nu ittiin himin ummanni kiyya hawaasni kiyya namti mufate ummata mufachiise kana gabbayee dhiifama gaafata jedhee reediin dhufee dhiifama gaafatuuf galatoomii ulfaadhuu jedhaani asumaan isaayyuu galatoomii jechuun ni barbaada. Ulfaadhu itti aansee taatee namni tokko hin dogongora. Dogongorri akkuma jirutti dhiifama gaafatuun hayyummaadha. Waan tokko odoon balleessin illee hawaasni balleessite jedhee yoo namatti mufate dhiifamuma gaafatan. Karaan furmaanni san walitti bu'iinsi wallaalaa duubni dullaadha jedha hayyuun. Kahayyuun lamaa yoo walitti bu'e immoo duubni araaraa jedha. Koma sirrii ta'uuf sirrii hin taane kanallee araara buusuuf jedhanii biraa waan galaniifi jechuudha. Amma eega dhiifamni jedhamee dhiifama duuba homuun jiru bal'inaan nagaatu jira. Ilmaan Oromoo addunyaarra jirtanillee dhiifama gurbaa bareedaa kanaa fudhaa nullee fudhanne anillee Arsii keessaa tokko anillee isinii innillee nuyi. Ka arrabses kenna ka arrabsamillee kenna dhiifama jechaa tuma turre jechuudha. Kana eega jedhee booda an ummata kenna waan dhaamu ummata girrisaa kana dhiifama naa godhaatii. Obsi daangaa yoo darbe la quba kama haqqee nama hin qabne kana laagatti yoo quba gadi nagaa onnama ol guuraa jechuudha. Onnama haqqisiisaa jechuudha. Reedii asumarra argaa turre odoo quba afaan kaanii nama ciniina jedheen amanu ani ijoollee yaala taani malee amma inni fuuldura kiyya jiraami. Mucaa kuni homa takka irraan beeynu nama callisaadha. Yoo tumaa sukkuuman baay'attee laagatti nama dhiibuun baay'ate immoo rakkoo akkanaa fida. Obboleeyyan keenya warri miidiyaa hawaasaa kanarra waliin jiru rabbi sodaatan. Amantii kamuu keessa teessanii amantiin kamuu arrabatti nun ajajju walaa waaqeffataa ta'e walaa islaama ta'e namni wayitti amanu tokko arrabni dhoorgaadha. Arraba waliin qajeelchan dogongora jiru wal hubachiisanii giddimaanii obsa daangaa nama fixachiisinaa jechuu barbaada. Ummanni keenyallee ulfaadhaa kabajama reedirraa dhiifama fudhaa. Waan akkanaa kana akka lammata ittiin deebine rabbi keessanitti toobaa deebi'aa jedha. Xumuree jira otoo karaa waa ariifadhu sitti seenee ulfaadhaa warri caraa dursitanii naa kennitan. Salaamu alaikum. Dabarsii dhiifama abdii. Dhumarra dubbatta. Anillee deemudha maalish. Laatu deemuuf ta'a dalagaa harka qabadhee taa'aa jira dhimma kanaaf seena dhiifama guddaa wallahi dhiifama. Daqiiqaa takka waliin dubbata. Daqiiqaa takka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin jira durdursu. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nama fardaan soqallu kaan arganii jetti Oromoon ganama kana keessatti mana wayii ijaarree namoota yaada qabeessa jedhaniin walitti daddabalamne reediillee sillee akka malee wayii si barbaadaa turre dhuguma biititti barbaadaa turre aduudhaan jedhee argachuudhaafi silaa jechuun waa waliin jenna jenneeti akkasitti wal barbaadaa turre. Sagalee kee ol qabu Usmaan Abdii. Sagaleen kee achi fagaataa? Maalidha wanta kursi godheen jiru beekala ganama sanii faata. Sibiraa jita bakka fakkaate sibiraa jita ira dukume. Namni biraa mee miyuutii qabadha hanga danda'ame takkaan xiqqoo moo illee yoo dubbadhee akkatti madhagaamee naa fahamanii miyuutii qabadhaa mee namni biraa. Kanaaf reedii kiyya baatee dhiifama gaafachuu beektii ulfaatu ammoo dhiifama keenya fudhannaa keessaan ammoo waa wal arguu qabnutu jira keessaan waa walitti dhufnee waliin dubbachuu qabnutu jira. Wanni waliin dubbannu ammootu
dhiifama keetitti amannee dhiifama kan kee fudhannee dhiifamni tun ammootu ta'ee sigeettu jecha ammootu hambiti waan laallattu qabdi. San waan wal gaafannu qabna. Waan waliin jennu qabnallee. Ammoo keessaa wal argina gaafa jedhu sheeriyaa diinillee dubbisi, sheeriyaa diinillee as kaleessi. Atillee walit dhufnee waan waliin jennu qabna, waan walit dubbannu qabnallee. Waan walit dubbannee kaanee ammallee dirree gubbattillee waliin gadi baanutu jirallee. Kana waan ta'eef jechuudha. Ulfaadhu uummanni kun hin miidhamaa hin quuqama. Namni waan quuqamuuf sitti achi garagalee yaadota garagaraa sitti darbata. Maaliifi jechi namaa arrabni kun lafeen qabu jedhan ammoo lafee nama cabsaa. Arraba kana laallatee namni waa keessatti namatti quuqama. Nama waa irraan eegin kana gaafa waa irraa argite lafeen nama caba jechaaf namni lafee sitti cabe. Malee jibbaa dhuunfaa namni keessatti namaa qabu hin jiru. Kanaaf Sheekh Kamaalillee kaama baate girrisaa waan jedhamu sanillee keessaa haqa baay'ee hin jedhu. Girrisaa wanni jedhamu hin jiru. Girrisaa miti nu waloodha. Keessaan keessa jechaa fi reedittillee duulaa baane haga reedii waa dubbate kana keessaan itti ciccinee jabeessinee waa itti dubban osoo orma taate osoo kiyya ta'uu baatte osoo foon kiyya ta'uu baatte achi qabee qubaan waraanuuf yaaliin godhu kiyya taanaan kiyya ta'uu isaatitti amanaa kan keetii miti ka jettu ammootu jechuun dandeessu kiyya waan ta'eef kiyya ta'uu ammootu ta'eessa geettu tanamaaf naan jette eessa argattee tana naan jette tun ta'eessa geettu jecha ammootu reedii akka barbaade gaafadhalle sirnan na gaafachiisalle obboleessa kiyyallee foon kiyyallee kaleessa nama jalatti ajjeesellee gumaa fixatanii akkaan fixatanii gaaddisa taa'aniitiin sirnaan fixatanii sirna ajjeese moo sirni malee ajjeese ajjeechaan sun ammootu ta'eessa geettu jecha yoo dha'ee madeessellee madoon sun ta'eessa geettu jecha akkasi gaafatan. Ilma sirnaan guddatellee ilma safuun guddatellee sirnaan baallee nama beekullee innillee. Kanaaf inshallah reedii kiyya yoo danda'ame lakkoofsa kan kee post na ergi messengerii irraan gama sanii waan jirtu waliin dubbannaa. Taana mootu ulfaadhu siin jedha namoonni hedduun ka akka Huseellataa ka akka Mubaarakii faallee ergatanii eeggataa jiranii tana siin jedha dhiifama keetiif ulfaadhu galatoomi tabiraa ammoo ta'eessa jedhu waliin keessaa laallanna salaamu alaikum. Ayyee ulfaadha galatooma. Itti fufa yaada keessa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatan hundi keessanii onaa jiraatu reeddi keenya galatoomi ulfaadhu. Waan bal'atte waan hojjette adeesu dhiifamni kana malatti karabbicha ittiin adeesu kana gabbaatee dhiifama kana gaafachuu kootiif dhumsaa hiyyummaa si keessaa hundaafuu rabbiin jiran isinillee kana bira tartanii itillee dubbatinaati namni wayitamiira keessa galee namni dongora hin jiru. Banii Aadam ta'ee abbaa fedhe ta'ee namni dongora hin jiru. Han dongora garuu dongora san irraan deebi'a. Nama jechuun nama sammuu beekaa jechuun nama dongore san irraa deebi'ee akka dongoruuf beekee dongoree jira jedhee irraa deebi'u waan ta'eef hundaafuu ati waan dalayte hundaa rabbi si hadiisu bichaala keessattuu anillee dhugaa dubbachuuf sirrallee ilaalle bakki tirifadhe bakka haadhaa sani. Kan namaa homaa biti. Kan rabaa homaa biti. Warri deemtanillee isanillee dhiifamallee gaafadhaa isinillee dhiifama gaafadhaa. Shari'aa keessa nama arrabsaan hin jiru. Nama arrabse. Yoo ati dheena eebaluun sun si dhiise malee rabbi akkasiin hin dhiifne beeytanii shari'aa keessa waa'ee arrabaan jiru takkaallee uma fedhallee haa balleessu. Namni sun si hin taane biraa deema. Namni agarraa reedii gaddeeftanii irraa dubbattan. Namni agarraa reedii arrabsitan. Waan isaa dubbattan isinuu dhiifama gaafa barreessan. Wallaahi rabbi isin hin dhiifne isin gaafatan. Galatoomaa nama hedduu si eegaa jira. Jiraadhu waggaa kuma rabbi si haa jiraachisu. Habibi galatoom thank you so much. Shamarran ibille jarraa kennaan shamarran cunqurfamteerti. Ganni dubbadhu yaa dubbata ta'e. Hayyee galatoomi reedii koona galchuu keessatti galatoomi yoo yaa hundi keessan warra jala jirtan yoo yaa siniin jedheera. Dhugaa guddaa galatoomi maqaa saba Oromoo guddaa kanaan galatoomi. Dhiifama jechuun dhugaa rabbi gootadha gootatu dhiifama jedha. Dhiifama jechuun abboomudha dhiifama jechuun waan guddaadha rabbiin birattillee nama birattillee waan guddaadha galatoomi nu kabajjeetiyyuu dhiifama gaafachuun kee galatoomi waaqayyo dhiifama siif haa godhu. Dhiifama siif godheera ani gama kootiin kaleessayyuu dhiifama siif godheera sirraa kaafadheera ammallee anis sitti darbeeraa sitti bu'ee jira
aaree miira keessa galii sitti taasisee jira. Waan dubbachuu hin qabne silaa siin jedhee jira. Dhiifamas hin jedha asumaanii. Itti aansee warri irraa dubbachaa jirtan ammallee kan dhiifama caale hin jiru. Dhugaa kan namnoo nama ajjeese dhiifama godhanii mire. Dhiifama kacaale hin jiru. Dhiifama siniin jedhee hararraa kaastanii waa'ee reedii cufaa ajandaasaa cufaa isaan rabsuus dhiisaa haadha isaas gadi garagalchuu dhiisaa jireenya nama dhuunfaa keessayyuu gallee waa'uma namaatu haasa'u aanuma dhiisme. Gizeedhaan qabnu barra hagama gajiraannuuf jireenya nama dhuunfaa haasofna teenyaa harreen qoraaniin ejjetti teenyaa haasofnee fidne waa'uma keenya haasofnu waa'ee namaa dhiisne kanaaf namas badaan taasisnaa ofuma keenyaa nama tuqnu ofuma keenyaa nama arrabsine namni akka nama arrabsus hin taasisna. Reedii koo galatoomii nama baay'ee seeggata waan ta'eef saasirraa fudhu galatoomii guddaa galatoomii qoraa bulaa deebanaa galatoomaa hundi keessanii. Galatoomayya. Yaada keessan gaggabaabsaa gama xumuratti dubbiin baay'atee laarra. Amma carraan kiyyaatti fakkaata. Okay. Waan hunda dura reedii galatoomii siin jedha. Dubbiin balleessas ta'uu baattu egaa hawaasni komii dhiyeessee namni yaada hawaasaa fudhatee komii hawaasaa fudhatee dhaga'ee dhiifama godhuunu dhiifama jedhee uummata dhiifama gaafachuunu hayyummaadha. Hunda dura ati galatoomii siin jedha. Itti aansee wanni an jechuu barbaadu jara keenya gurbaa kana hin beektan waggaa tokko ol isaan rabsaa turanii namootiin kana booda waggaa tokko guutuu arrabsitan innillee dhiifama isinii godhee jira. Amma achi waan jireenya nama dhuunfaa keessaa bayaa hin tuttuqinaa kunoo dhageettanii namni guyyaa tokko aarii obsee hayyuun fedhe homa darbata. Hayyuun fedhe dubbimaa hamaa dubbata kana beeka walii agallu kan. Hin miidhamee dhugaadha waggaa tokkotti guutuu obsaa bahee hin beektan sooshaal miidiyaa kanallee akka durii saniyyuu fayyadamuu dhiisee arrabuma namni barreessu kana jibbee koomentima nama barreessu kana jibbee itti dhiisee keessaa galee argaartan. Amma isin hundinuu dhiifama isin gaafateera bakka balleesse jettan dhiifama isin gaafateera dhiifamni kana caalaa hin jiru dubbii dhiisaa fi isinillee rabbi haa dhiisu isaafillee bakka walitti dabartanii rabbi isinii haa dhiisu. Kanaaf bulii isaa keessaa bayaa namni bulii ufiititti yoo namni seene abbaan eenyutuun namni kamuu bulii nama dhuunfaa keessa seene waan gaarii hin dubbatu waan ta'eef kunoo waan dubbii badaa nama jaalattanirraa dubbii badaa dhageettan waan ta'eef waan nama dhuunfaa haasayuu dhiisaati. Ammallee namoota mana banatanii waa'ee isaa irraa haasayan irraa dhoggaa yoo dandeettan dhiisaa isinii awwaatta'u. Kanaafiyyuu biraa keessaa galaa jedhaanii namoota san itti duulaati dhorgaa akka Oromootitti isiniin jedha. An kanaa ol dubbii isinii dheeressuun barbaadu gabaabsee jira. Dhumati. Namoonni haftan yaada galte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya reedii ulfaadhu galatoomi. Kaleessallee goota hadhallee gootummaa kee agarsiiste. Namni dhiifama nama gaafatu namni dhiifama namaa godhu gamnummaadha malee gowwummaadha miti. Osoo quuqamaa qabdu osoo gartee sittuu mul'attu gadi baatee saba keetiin dhiifama jechuun kan kee wallahi gootummaa kan keetii fi beekummaa kan kee agarsiisa. Ammallee rabbi si haa beeksisu ulfaadhu galatoomi. Akkasumas obboleeyyan keenya warreen inni dhiifama isinii godhe rabbiin isinillee haa dhiisu. Isaallee haa dhiisu tarii namni yoo miira keessa seene waan namaan jedhu dhabu isinillee haa dhiisu isaallee haa dhiisu. Wanti ilaalamu qabu as keessatti atis waan keenya taate waan isaanii taate quba walitti qabame malee osoo kormaa taate namni akkas waliin hin jedhu. Haa ta'u malee ammachi warri bultii namaa keessa seenta waan nama ajaa'ibu keessaa reefu gaafa inni mana banu yoo xiqqaan nama kuma sadii ol turfe inni dhiifama jennaan jala kanaa fiiga namni ka barbaadu ajandama barbaada namni nama balleessuu yaada wallahi dhugamaan taajjabaan ture yeroo inni mana banu nama kuma sadii fi 500 asirra dhiifama inni jennaan as keessaa fiigan maa waliin barbaachisu wanti akkasii. Kanaaf obboleessa keenya rabbi si haadhiisu waan kaleessantu jira dhaaf namni hundinuu fiigee dhufe sun hin jirtu baga rabbi irraa si deebise. Kaleessallee jaalala si qabna si jaalanna akkuma fuulli kee bareedu garaan kee bareeda gaafa namni kutaan ganda gabbayee nama rabsu si'i nama rabsu nagarre si'i nama keeku nagarre. Kanaaf dhaabbanne mucaan kun itti jabaattee qubalaagaa keettaniitiin dubbate malee akkuma isheetichi reef jedhee waa qubayyuu afaan kaan nama hin cineen hojjechaatiin turre. Kanaaf rabbi si haadhiisu nutillee si jaalannee jirra sirraa jaalannee jirra ulfaadhu galatoomii siin jedha biibii kiyya nagaan naa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaayee galatooma. Itti fufaa nama sadii ta'ee yaada keessan.
Kue yokani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naman na duro jira ready o namin na duro jira ta di fama. Dubat. Lewat umurat dia na dubat. Galatoomi reedi atis gabbaatee uummata kee kabajamaa fi jaalatamaa dhiifama gaafachuu keetii fi ati duraanis beekaadha hadhas beekaadha. Ani wannin jechuu barbaade obboleewwan koo warroonni miidiyaa kana fayyadamtanii namni reedii wallaaleen jiru yeroo dheeraadhaaf reedii ani qaamaan arguu baadhus nama miidiyaa kanarratti beeku nama amala qabeessaa fi nama daangaa namatti hin tarre nama hin geenedha. Akka inni gabbahee miira keessa seenee waan kana dubbatee jedhus kan godhe numa. Wanti isin beekuu qabdan namni kuni nama jireenya isaa oofatu nama dhuunfaa isaatti biyya baqaa keessa taa'ee amala gaariidhaan karaa fuula sooshaal miidiyaatiin nama tokkotti osoo hin buune sooshaal miidiyaa isaa sirnaan fayyadamuudha. Garuu hoo nuti ijoollee Arsii keessattuu dhiifama naa godha. Innis dhiifama gaafatee bira taree jira. Waan inni dubbachuu barbaade takka jira asirratti. Nama kanaaf waggaa tokko guutuu irratti duullee uummataa garagalchitanii kunkaan jettaniini inni kun alagaa miti. Obboleessa keessan beekuu seena jiraatu. Dhimma bultiisaa keessa hintanii qoqqottanii akka inni gabbahee waan kana jedhullee ka godhe numa isin. Ani ammas wanti isinii dhaamu obboleewwan kun reediin dhiifama isin gaafatee jira. Wanti akka inni badii kanas seenee arraba darbatullee godhe isin. Hayyoonni kennaa fi beektonni kenna. Warroota miidiyaa kanarratti dhimma namaa keessa seenee dhimma namaa baxabbatee dhimma bultii namaa keessa seenee gaafa namni gabbahee